Akam mati mana nama datang. Indah ganti. Halo. Apa nih kita toko wanam ni wame nama dagaunis gari da bagadaki. Rabu ati sinda masi. Sinda nama kuasa di itu le amma. Na ujinde maraban. Kero atara nukumla mati bijan. Na ujina cida kaya de biaru kala lali di. Wallahi Rabbi damase. Na ujin. Bijan ini Nama tu ati tu tani om abdin bidas. nama kumala fude Itu resurban ni. Jadi itu resurban ni. Mubarak. Wallahi. La ilaha illallah. La Iti ilaha. rubar. Amma kero. Sebenarnya kerja sila. Khalido, mereka Khalido jindu Isu bata. cerita kan siara. Koi Khalido jindu bata kero. Kau mesti kabar. Mubin. Mesti kabar dulu bola ke tiap. Selbi. Khalido. Gaafa denu fe annake mucha amnis daga ajira akkuma nama tokko yimi daaratti wal beenna malee jette wanni nu keessa gadi akkuma namni fe masii yaani wali man tatabatan wali tatabanne malee wanni nu wal jaallanne waada wali galle keessa gadi fagaate hin jiru wajira jirti mucha kala etteenaan akkasi mucha gaa qabaa jennaan akkasuma naan jedhani gaa ummanna jira jiranus kanaafu yoo dhuguma keeru no bolesa kenjala nama nurkaa ba'u miti narkaas sirkaas yoo dhuguma keeru wanti tokko hin jiraanne habiibi wallahi si wajjin hin jiraan warabbal ka'aba kolola nama irratti kakadde si wajjin hin jiraan hin deebifnaafi odeesse ishi Videoon argina sitti fakkaataati. Video kairuun argina takkaata. Ka waan jarri waliin haasaan waan inni irraa mataa tokko lama gadhiise jira sitti nima. Kan inni gadhiisin baay'eedha garuu irraa waan inni mataa lama gadhiise jira. Yeroodhuma waliin dubbatanuu yoo jechuun sagalee dhumti jira akkaataa itti jarritti waliin dubbatanuu sagalee jaalalaati. Kairuun isin jaallata mucattiin isin jaallatti. Sagalee nama tokko nama wal jaallatu akkuma kanarraa hubatta bar ilaaltee tokko isuma ammaa ijoolleen wal jaallatu isuma ammaa yoo jechuudha. Mucaanis ijoollummaadhuma qabdiin namumti bira akkasuma haasee biyyuu akkana taatti malee jechuudha. Ijoolleen lammanuu wal jaallatu wal jaalalli jira jaalala miidiyaa irraatiin gaafa namni tokko jechuudha miidiyaa kanarratti keessatti namni hin beelleeyyuu kairuudhaan waliin haasofti mucaan. wala kabanyu kama eenyu dubbataru kaldoo dubbatee fitu meeme Mubee dhaggeeffadhu. Gaafa namni tokko mucaa kana hin beelleeyyuu gaafa mucaa kana namni nasa eenyu nasa garuu miuti qabadhaa wal kabajuu abaru ay mana mataa isaa lamiti gaafa namni tokko mucaa kana iddoo isiin jirtu iddoo isiin jiraattu gaafa hin beelleeyyuu keessoodhaan dubba maa mucaan ol ba'uuni jarri wal baruun irraa miti bar mucaatu ol ba'uu tadheenya malee jarri erga duriitii waliin haasa'u bar ragaa qaba kairuun nama meeqa ijoollee nama meeqa ijoollee walitti fidan ijoollee yeroo jarri wal lolan walitti dhowwan ragaa jira bar sigalee mube akkasii wantichi akkasiin amma hidhaattu miti miidiyaa irratti akkasiin ani isan beekuu jedhaattu kanaa miti. akkuma nama dhufee isitti hime namni achi jiru nama 10,000 ta'e yeroo inni qochuudha. Namni 10,000 dhagahaa jira. Kanaafuu dhaggeeffadha. Nama 10,000 achi taa'aa jira. Achumaan haasa'ee yoo walirraa waa qabaatan ijoolleen kun walitti deebina dubbannee na lakkii bo'aa tokko walirraa qabna akkuma namni waliin haasofna malee hin beekuu jette. Amma mucaan nan jaalladhaa jedhe. Kanaafuu maal ta'a? Rabbi isa jaallatus walitti fiduu isa moo wal jibbesi walirraa fageessu enneeyyi dhiibnee jaallalla gara barbaadate afitatan kala sangara kooti ana kalan jedhe keessa Miti mube dhaggeeffadhu. Amma mucaan ragaa ofirkaa qaba. Dhaggeeffadhu ragaa ofirkaa qaba kairuun akka jaallataa turte. Isiinis immoo ragaa fidattu inni ragaa qaba kunoo ragaa waan wajjin dubbata waan wajjin hojjetaa ture erga durii ta'e jechuun mobaayilii isaarraa reekoordiis ta'e barreeffamas ta'e sii gala miti dhuftee kairuu bira teessee ani hin beeku yoo isiin jette kairuu yoo ragaa sana fidachuu dadhabe dhuguma jaalalli gidduu jiraan jiru jechuudha. Mucattii fidi as. Dhaggeeffadhaa mubee ani dheengadha Amana dhaggeeffadhaa. nan beeku jettu sagalee dura waliin haasaa turre isinitti fideen jira. Sagalee ani isin jaalladhu waliin beenu tokko naaf hafeddu tokkoffaa. Isinii galee isa ammaa tiiktookii raayyoo har'a biloogii jala na baasu. Jalaa deebi'een beeku. Biloogii jala na baasuunis iyyuu har'a jechuudha. Isinii galee. Ati faatee si tiiktookii keeruddiin gumda itti dhaaddataa jirti. Agubdume meni ilaalla. Inni lammaffaan immoo keeruuni tiiktookiin kan isaati. Sini galee tiiktookiin eega kan isaa ta'e giiftii tiiktookii isaa keessaa fudhate. Tiiktookii isaa keessa seene malee hateewwan inni keessa seene hin jiru. Jaallattee dhiiftee ani sin jaalladhu jettee dhiiftee mataadhaan dhaabachuu dandeessa. Garuu giiftii tiiktookii kana kan inni deebisu yoo tiiktookii isaa fudhate.
kana qofa. Kanaan achi immoo isiniin bulee deebise egaa hin beeknu nuti. Akka yaada kootiitti kanuma itti fufa. Alaan jaatti koo deebiin agarsiisin kalas na laala. Dubbanne hin dhageessu sagalee keenya hin dhageessu. Alaa dhaggeeffadhaa yaa Oromoo. Gaafa jarrila haadula dhugaan isinitti himan. Gaafa ijoolleen kun wal jaallatan attaa keeruun muuziqaa dhiiftamoo na jaallattamoo muuziqaa jaallatannaan muuziqaa jaalladhettanii kaatee keeruun deemi gaa'edeen. Dhiiftee deemtee kaatee ta'uu fi didee garaarraa murachuu dadhabdee dhuftee laa'ivii irratti dhaqee na waamanii ani muuziqaas dhiiseera. Dhiirri tokko siin ta'in jettee na baartee jirta. Ani sin jaalladha onnee koo keessaa baduu hin dandeessu. Sittan deebi'aa jettee gastii irratti kan isin kadhatte viidiyoo lafaa qabnaa jechuudha. Garuu akka jaarsa tokkootti akka jara hiriyaa jiraa ta'etti gaafa sana gastii keessa taa'een dubbadhee jechuudha. Keeru dhiisii. Mucaan kun si jaallattiitti deebi jennaan ayyee waan jedhe Ameerikii hin fudhattu yoo ta'e ittan deebi'aa jedhee keeru waa dhagalee jira jechuudha. Hadha garuu inni warri achi warri kaleessa ammallee guyyaa lamatu quuftuu baree sobaa jedhu kun eessaa fidan ragaatti qabna ragaa akkanaatti qabna nuti. Ani maancheen akka mataa kiyyaatti quuftuu fidanii maancheen beeku yoo sin jette awwaan jiru kan hafe kan jarri qaban kan addisiin achi asinii baasa jiru kun mataadha miti kan hafeen achi asinii baasa. Gaafa sana sin beekun jenne sin jaalladha sin adda ba'uun barbaadu mucaa tokkoon jaallataa ture jette kaadhidu. Lakkii ilmoo dhiiraa na bira teessee na rabsinii jedheen keeruun viidiyoo isaan bakkee jira kunoo ana bira jira gadhiisuu hin danda'a. Miidiyaa kanarratti immoo gadhiifamee laa anis dhiira mucaan sunis dhiira jaalala isaa dhiifta malee hin arrabsin jennaan ayyee han mucaa sana dhiise ol galchi keeru si birattan itti maa jetteen hadha eessaa ba'ee keeru sin beekuu jechuun dhufe. Deebisee immoo ammaan booda dhimma qabeenyaa miti dhimma haadha manaaf abbaa manaa keeruu yoo ta'e tokkoffaa akkaawuntii keessa ofii keessaa fudhate lammaffaa kan haadha manaa isaati. Wanni jara galchu tokko hin jiru, wanni nama galchu tokko jiru. Quuftuuf keeruu yoo fedhan ta'anii utuu namni tokko ilaalatin quuftuuf itti waamee keeruun oo qabeenya kee fudhus hin barbaadu jechuu ni danda'a. Garuu abbaan barbaade miidiyaa irratti dhaaddatee hattuu gochuun keeruu haadha manaa kee miti akkaawuntiin kee miti kana jedhanii keeruu achi cunqursanii dhugaa mucaa irraa muluqaa kan isii kareessa dhuftii ol baasuun an afaan hin qabaa an aangoon qabaa an feemesa jechuun noo gonkumaa hin danda'amu. Duunee sagal gubanna malee keeruu wajjin kanumaan iyyummaan keenya rabata mal liqimsaa kana jaallatanii hin jaddatanii kanuma dubbiin dhugaa jirtu. Hattummaa wanti jedhamu jiru si jammaan hattuu jechuun hin danda'amu. Maaliif akkaawuntii isaa keessa jira giiftiin kunis akkaawuntii isaa keessa jira malee dhaqee kan namaa cabsee miti kan inni itti galee namni hattu warreen as jira deemtanii hattuudha jettanu doggora guddaa keessa jirtu kun hannaa miti. Waasaa keessatti argate malee kun hanneedhamaa kun hanna akkaataan qabuma. Maati mucattiin akka duddubbee isaa kairuun beekuu kairuun jaalladhu jette dhuftee kairuu biratta jettu hin fiddu ati mucaa. Wallahi yani waan kairuu toltol isa godhaa geessiyyuu dhiisi meena naa tofsiisin boo dhiisi. Anna keenya nama oolu. Dhaqee qaxxalee dhaqee achi ta'a ture amma tokkotti namteyyuu hin dhufini kan jedhu dhibba. Dhibba. Meemee mubaarik jedhanii waamaa dhaqaati ijoollee. Inna kuwan dhaqaa waamaa ijoollee. Waamaa oolutti. Jechuun isaa miti isaa achi teessee fi miti teessa bira teessee. Akka nama tokkotti kadhataa turre isinii waliin hin haasawatti malee as turte keeruudha waliin. Hin haasawwattee miti Allahu akbar. Nama wallatti hin galchini jetteen keeruudhaan si faana naasaatti yoon ittiin haasawuu immoo bayaanii waa'ee maatii biyyaa wama arge himatti malee qajeela sin dubbattu dhiisi tasgabbaa isii kennaa keeruu sii gaafannaa giiftii kee fudhattaa yeroo nu jenne bakka haasaa namaan fudhattuuni nama hin dhageessu. Kana godhe muubee dhaggeeffatu. Abbaan naafa dubbatu jedhus isin yoo fi dubbachuu barbaadde dhuftee waan amma ijatti siin jettee sitti himtee kaate sana dhuftee kairuu bira teessee hajjettu. Yoo wal beeknettes yoo wal hin beeknettes kairuu biratti dhuftee haasoftu waan. Dubbichi waa dhumuu barbaaddan. Waa miti asirratti dhugaan jiru dubbatamu. Ayye. Ijoollee dhaggeeffadhaa. Ani xiqqoo si olii gadi fiiguunis dadhabeera. Deemaati. Keeroodhaan mubaarik si waama jedhaanii nam tokko. Keeroodhaan si waama jedhaanii. Mubaarik si waama jedhaati. Walitti finnee nama guguddaa galchinee ajandaa kun isa dhaabatu. Sini galee nama gidduu galchinee namni jarri barbaadan na dubbatu. Bakka. Warra maanguddoo wal jaallatu sanas haadha keenya si mucaa shabaabaaf walitti heeruman sanas nuu fidaa waa'ee jaalala jara beekaa. Nama warra waa'ee jaalalaa beeku si fidaa. Warra waa'ee tistookii. Wal keessa jiru haadha ko jarri. Kanaafan jedhe ka warra jaalala beeku bara.
Inni haa dhufu jettee. Okay. Inni dhufu. Ayyee. Tinggal lu gala asal uftu keeru akka nama tokko nanni kana caalaa warra balqaaba mana kee keessan deebiin. Akkas. Kun keerudha. Isitti fidati. Kalas isin indaqina ilaa jirani. Indaqin jedhaadhani dhoowwanii jiran akka mubaarak. Rabbiin dabaa mana keessan keessan haa kaa'u. Kanuma bicha Aadafaat rabbiin dhaabitti si hambisu. Gaa'ela keenya gidduu si seenee kana godhaa rabbii rabbiin dhaabitti si hambisu. Laal dhiirumaan arginu. Dhiirumaan waliin arginu. Dhiirri si haa xireeffatu. Laal dhaggeeffadhaa. Keeru waa tokko asitti mana gebat nu abaartu nu abaari malee nu abaari malee waa asitti nama akka boleessatti keeru yoo mucatti laala gebadhu yoo mucatti maqaa sin barbaadu jette itti ilaaleeti geesse gifti keessaa baaftee beektamati isheen seef godhadhu kenniif amma tarii lafarra qoya hanan lafarra harkisuu dandeessa maal jechuu dandeessa ani immoo obboleessi jaallattu tokkotti dhugumaan gifti keessaa baaftee siif rabbitu beekaa ana akka gootitti yaada gifti jalatti si murteessuu hin danda'u sis ajajuu hin danda'u akka laba tokkotti garuu waan keessaa baaftee beektaa geesse amma keessaa baaftee beektaa yoo laatti gaafadhu gifti meeqa tubni meeqa taasa jedhu sittani ma hin kennin jettanusi ani yaada qonna barbaadaara isin hin kennisiisinaaf kennitu malee dhaan jiru man Mubarak yoo mana keessaa lachuutu yaamte oo eega mana saaniitti hin kenni warree dhaartanu hin kenni warree dhaartanu Ani akka yaada kiyyaatti wanni isin jedhu tiiktoka dhiisi giiftii dhiisi isinuu keetii maannim sa'u nagain nama tokko keetti waan ta'eef akka keetti hundi isaatu kun tiiktokinis akka keetti isinis akka keetti si gantee deemte waan ta'eef igalee giiftii yoo ta'e immoo tiiktoka kan kee keessaa baafatte waan ta'eef nama tokko nagain mana nam tokko isin nagin awwaccitu abbaan feete ayyitu. Saan lamaanuu yoo mana